Abbaa Rabbi itti laaffise dhugaa dubbachuuf manaabni isaas dhugoomee fi waan yaadessan argachuu danda'a. Rabbiin manaaba kenna nu haa dhugomsun hunda kenna waan khayrii irratti waan hamtuu irratti osoo hin taane. Rabbi hunda danda'u. Waggaa 15 qeesiin ture. Amma geggeessaa waldaati. Waldaa Churchii South Africa hordoftoota 100,000 qaba. Hanga abjuu tokko argutti rafeetiin ture. Kanaaf sagalee tokkon dhagaye. Rafeetiin ture mana xiqqoo takka keessa. Sana booda sagalee tokkon dhagaye. Nama keetitti himi. Koofiyaa adii san godhadhu naan jedhanii. Ka'anii jedhe Muslim. San booda abjuu qofan jedheeni. Irra deddeebi'ee dhufe. Yeroo dhumaatiif sagaleen kun dhugaa ta'e. Amma nama keetii himi. Sana booda ani deemee haasawaan ture. Amma gara namoota kanaatti deemaa jedheeni. Itti hima, itti haa amananii. Sana booda achin dhaqe. Achi ittiin hime. Akkamitti akka Allah salphise beektu? Jedheeni narraa fudhatanii hundi isaanii. Sana booda yeroo walgahiin itti aanu gumii itti aanu irratti dhufutti hundi isaaniitu wayaa adii uffatanii jiru. Hundi isaaniitu fudhatanii jiru. Ji'a 3 dura shahadaa charchii keessatti goone. Nu gargaaraa turan waan nu jennu irratti jarris jechaa turanii. Sagaleen 10,000 sun tokko kenname. Baay'ee tokko na jabaatee ture garuu shahadaa na wajjin qabatanii. Gammachuu qabna obboleewwan musliimaa kan wal fakkaatan dhufaa jiru. Anis isin eegaa jiru jedheeni. Si eegaa jira. Abjuun qaba ture. Sana booda ati as dhufte. Yeroo natti himamu hajjii deemaa jirta lakki jedheen. Ani moo achi dhaquu hin danda'u. Gaafa guyyaan dhufutti deemu jirta naan jedhani. Eessa deemu jira? Baay'ee tokko rifatta. Kuni uumamuu hin danda'u. Uumamuus hin danda'u. Nagaan isarratti haa jiraatu Nabi Muhammad gaafa as ol ba'e kophaa isaa ture. Anis miilaanin hordofaa. Ani ammoo nan amana tarkaanfii kana hordofuudhaan. Miliyoonaan ummata koo keessa ummatni South Africa karaa kana hordofuu turanii. Ifnana argu. Gaarri kun gaara ifnanaati. Ani maatii kiyya keessa kan jalqabaati. As tuquun biyyeen kun biyyee eebbifamaadha. Gaarri kun ifaadha. Eeyyeen gaara kana irraa ifa aduutu jalqabe. Kanaafin si fide. Hollachuutti hin jira. Hollachuu jirta? Hollachuutti hin jira. Achi gubbaarran ba'uun fedha. Achirra ba'uu feeta? Eeyyeen. Sitti ulfaata. Lakki. Wanti ulfaatu tokko hin jiru yoo onnee qabaate. Maqaa Rabbiitiin wanti ulfaatu tokko hin jiru. Rabbiin naaf laaffisa. Kanaaf gammachuun qaba. Hajjii godhuu kiyya baay'ee tokko gammadeen jira. Carraan qaba. Carraa kana argachuu kiyya bakka kanatti argamu. Kanaafuu carraan hin jiru achi. Ifnana inni ifaa keenya, ifaa keetii, ifaa addunyaati. Ifaan isaa addunyaa guutuu haa ifu. Cubbuu keenya hundaa nuuf dhiisi. يا ربي الله نم الدنيا كان الرجل هند يكر في جالت رت يا ربي قول يا ربي نم هندا في شير قول أبى ربي سدلا في سدويت قولي
كيسا وجلون كيس وإكراناتي إسنرن تروتكم نفتكسا يا بولي ومسلما إسنرن تروتكم نفتكسا إلى داما إني لقام كجلت أوفت بسم الله جنجر كبدا مكا ربي كوتيني قرآني فادا إفا دنيا كرا يا كلام ربي جالا وهندرا كم تسين كتاتا الدنيا كنرا يا جت ربي كوتي سيتو جالا وهندرا يا جت ربي كوتي سيتو جالا وهندرا ربين كون جدا قرآن كيستي ولقد يسرنا نجاد بتي يا جت ربي كوتي يا جت مياوا قرآن الرام فنجرا بردا برسيسا أبولا أبوليتين إرم ولا بيرا مسلمون نمرتي إرم ولا بيرا مسلمون نمرتي Mutu yerruin kamne kalama rabbichati adunya siwasu anin da bejacha wanta dufa dabra isarra baracha jaccha rabbi koti yawa kadema wanta dufa dabra isarra baracha jirra rahadan walis barsi bacha jirra rahadan walis barsi bacha Jacca da gongora tokko keessatti waa hin gartu jacca da gongora tokko keessa waa hin gartu duniyaarra hin jiru kan isaan qixxaatu duniyaarra hin jiru kan isaan qixxaatu kalaama rabbiidha kan hunduu jaalatu kalaama rabbiidha kan hunduu jaalatu durii jalqabee hanga guyyaa irratti barataatii dhufnee dhalootaa dhalootatti Kangatu sindufu hanga guyyaa kiamatti kangatu sindufu hanga guyyaa kiamatti Kawahim bayne jira jarri jannatuni barul yadda barheddu barresani barsin gittachuf heddu taabani kalama rabbi jala barheddu taabani Raha kama qalbi ya Qur'aan rabbi ya jettem awa nusente kama qalbi kama dabarte nusente qalbi ya jette rabbi ya kalam rabbi kan hundu jalatu ya jettem awa ya kalam rabbi ya jettem awa ya kalam rabbi ولله تيس سنتين ديرسو وسماني سن الرغبة ساوان نلقفتني بين أفقلتهما عن المناماتي نمت كنغورا يوند كنغوريس كيف من أفقدا أقوينا لله مسلمون نمرتي أقوينا لله مسلمون نمرتي ونلقفتني بين أفقلتهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته